Shinagaanii faraarri waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Sagalee waaqayyoo jiraataa isa humna hojjetu of keessaa qabu. Walii wajjiniin yeroo itti ilaallu ta'a. Waaqayyo immoo sagalee kanaan waan baay'ee akka nu hubachiisuu fi waan baay'ee akka nu barsiisu isarraa abdiif amantiin qaba. Waan tokko amantii akka qabaattan nan barbaada. Yeroo dubbiin waaqayyoo inni dhugaan lallabamutti, yeroo dubbiin waaqayyoo inni dhugaan darbutti, yeroo dubbiin waaqayyoo inni dhugaan raajamutti, macoonni hafuura dukkanaa hin diigamu. Mootummaa seexanaa hin dhiphata. Mootummaan waaqayyoo immoo hin bal'ata. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Waliin dhaggeeffachuudhaan, waliin tajaajiluudhaan mootummaa seexanaa dhiphisnee mootummaa waaqayyoodhaa hin bal'isnaa jechuudha. Egaa nuti mootummaa seexanaa dhiphisuudhaaf warra yaamamne dhaloota haaraa, dhaloota dubbii waaqayyootiin dhalanne ijoollee waaqayyooti. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo dubbii isaatiin kan nu dhalche, waaqayyo dubbii isaatiin kan inni nu argate, dhugaa isaa akka dhugaa baanuufi. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Dhugaa isaa maal akka goonuufi akka dhugaa baanuufi. Dhugaa waaqayyoo dhugaa bahuudhaaf waamamne nuti. Maaliif waamamne? Dhugaa waaqayyoo dhugaa bahuudhaaf. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Nuti dhuga baatota. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Nuti duuka buutota isaati. Dhuga baatota Kiristoosidha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dhugaa bahuudhaaf warra waamamneedha. Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo irraa walii wajjiniin ni ilaalla. Sagalee walii wajjin ilaallu kuni jireenya keenya keessatti galee humna guddaadhaan hojii gurguddaa hojjechuu in eegala. Yeroo dhuma sagalee kana lallabamnutti macci hafuura dukkanaa jireenya keenya keessaa ni diigama. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo inni jiraataan immoo nu keessatti iddoo qabata jechuudha. Egaa sagalicha osoo itti seennee walii wajjin barachuun eegalini in kadhanna. Jiraataaf kabajamaa isa taate alfaaf omeegaa, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee kana dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo Gooftaa jireenyi keenya haa jijjiiramu. Sagaleen kee humna hojjetuuf keessaa waan qabuuf nu keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa hojii kee waan hojjetuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa tokkicha lama kee Yesus Kiristoositiin. Ameen. Egaa dhugichi birmaduu sin baasaa. Dhugichi birmaduu sin baasaa jedhee Gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Yesus inni guddaadha. Dhugichi maal sin godhaa? Birmaduu sin baasaa. Kan birmaduu sin baasu yoo jiraate dhugaadha. Dhugaan immoo birmaduu isin baasaa jedha Gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Maaltu birmaduu sin baasa jennaani? Dhugaatu birmaduu sin baasa. Maaltu birmaduu nama baasa jennaani? Yesus Kiristoos dhugaan birmaduu nama baasaadha. Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Dhugichi birmaduu nama baasa. Dhugaan birmaduu akka nama baasu sagalee waaqayyoo irraa dubbata. Kanaaf dhugaa birmaduun akka nu baasu nus amannee sagalee kana dhaggeeffanna jechuudha. Kanaaf sagalee kana keessatti dhugaan birmaduu nama baasa. Mata duree jedhuun walii wajjiniin in ilaalla. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis bartuu Gooftaa kan ta'e kan caafe. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Boqonnaa isaa 8 lakkoofsa 31 irratti jechuudha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irratti galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Ergaa kun immoo barreeffamni kun immoo yeroo sanatti kan inni itti dubbatame warra Yihuudootaati. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yihuudootaatti itti dubbatame kan dubbate Gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Kan caafe immoo wangeela yookaan immoo bartuu Gooftaa Yohaannistu caafe jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Waliin dubbii Yesusii fi Yihuudoota gidduu
jiruudha kuni Yihuudootaa fi Yesuus walii wajjin dubbate galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Yeroo sanatti Yihuudootatti dubbatame har'a immoo nutti dubbata jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Soddomii tokko irratti akkas jedha. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamanii yoo jiraatan egaa isin dhuga baatota kooti jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Lakkoofsa 31 irratti akkas jedha. Yohaannis 8:31. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma barattoota kooti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Yoo maalitti jiraattan jedha. Dubbii kootti yoo jiraattanii dhuguma isin barattoota kooti. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dhugumaa yoo dubbii kootti qabamtanii jiraattan, sagalee kootti qabamtanii kan jiraattan yoo taatanii isin barattoota kooti jedha. Egaa kutaa kana keessatti yoo kan jedhu jira. Kutaa kana keessatti yoo jiraattanii jedha. Yoo jiraattan galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Maalitti dubbii kootti yoo jiraattanii yaada jedhutu as keessa jira. Yoo jecha jettutu jira. Yoo jiraattan sagalee kootti yoo jiraattan kana yoo gootan kana yoo taatan yaada jedhu of keessaa kan qabu. Gahee keenya kan gaafatu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Gahee keenya kan gaafatu kutaa kana keessa jira. Yoo akkana gootanii jedha. Yootu jira waan ta'eef jechuudha. Yoo akkana gootanii yookaan immoo yoo dubbii kootti qabamtanii jiraattanii dhuguma isin barattoota kooti jedha. Yoo dubbii isaatti hin jiraanne hoo barattoota isaatii miti jechuudha. Agartanii barattoota gooftaa ta'uu fi barattoota gooftaa ta'uu dhabuu jidduutti maaltu jira? Dubbii isaatti jiraachuu fi dubbii isaatti jiraachuu dhabuudha. Namni dubbii isaatti jiraatu barataa gooftaati jechuudha. Sagalee Waaqayyootti namni jiraatu barataa gooftaati. Sababni isaa kutaa kana tokkoon isaadhaan hiikuun isaa waan nama barbaachisuuf jechuudha. Sagalee kana akka inni jedhutti wanta inni jedhu jechisiisuun nurra jira. Wanta inni hin jenne immoo jechisiisuu hin dandeenyu waan ta'eef. Sagaleen kun kan inni jechaa jiru jechuudha. Wanta inni dubbatu dubbachuudha. Kutaa kana keessatti lakkoofsa 31 irratti inni jiru maal jedha? Lakkoofsa 31 irratti inni jiru sagaleen kuni baay'ee waan nama dinquudha. Dhaggeeffadhaa yaa saba Waaqaa. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananii Yihuudoota ta'anii warra isatti amanan. Yihuudoonni yeroo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos wanti inni kana isaanitti dubbatee fi Yesuusittis amananii jiru seera muka abbaa isaaniis immoo hin ganne. Kana jechuun seera isa Museen isaaniif kenne hin ganne. Nuti ijoollee eenyuti jedhu? Nuti ijoollee Abrahaamii ofiin jedhanii waan ofii yaamaniif. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Seera isa Museen isaaniif kennes immoo hin ganne yookaan immoo hin dhiisne. Asitti Yesuusitti amananii jiru. Karaa biraatiin immoo seera raawwatu. Seera raawwachuudhaanis fayyuu barbaadu. Yesuusitti amanuudhaanis fayyuu barbaadu. Yesuusittis amananii asittis immoo muka abbaa isaanii kan hin dhiisnedha. Kanaaf barattoota koo ta'uu yoo barbaaddan dubbii koo duukaa bu'aa jedheen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Barataa koo ta'uu yoo barbaaddan, na duukaa bu'uu yoo barbaaddan, duuka buutota koo ta'uu yoo barbaaddan maal ta'a? Dubbii kootti qabama. Dubbii kootti yoo qabamtanii jiraattan dubbiin koo bichaan birmaduu sin baasa. Seerri abbaa keessanii birmaduu sin baasuu hin danda'u. Osoo seerri abbaa keessanii birmaduu kan sin baasu ta'e ani dhalachuun hin barbaachisu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Yesuus dhufuun hin barbaachisu. Seerri Musee kan fayyisu osoo ta'e. Seerri Musee jireenya kan kennu osoo ta'e Yesuus dhufuun hin barbaachisu. Kanaaf kutaa kana keessatti Yesuus itti qabeetti maa jira jara kanatti. Warra isatti amanan Yihuudoota keessaa ta'anii warra seera Museetti bulan warra dubbii Museetti bulaniin itti maa jira. Ammayyuu seera eeguudhaan fayyuun hin danda'amu.
ammayyuu karaa abboonni keessan irra deeman sanarra deemuudhaani fayyuun hin danda'amu. Fayyinni kan danda'amu dubbii kootti amanuudhaani. Dubbii kootti yoo qabamtanii jiraattan isin duuka buutota kooti, barattoota kan kooti, isin kan kooti jechaanii jira. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kan kooti isin jechaanii jira. Laalaa sagalee kana sirriitti xiyyeeffannootti kennaa laalaa. Yeroo baay'ee sagalee kana wanti inni hin jenne gaafa jechisiifne sagalee waaqayyootiin osoo waliin argin keessaa baana waan ta'eef. Tokko isaatiin laalla. Lakkoofsa 31 irratti isa kana dubbata jechuudha. Yoo dubbii kootti jiraattan isin barattoota kooti. Dhugicha isin hubattu, dhugichi immoo birmaduu isin baasa. Dhugicha maaliin gootu? Hin hubattu. Dhugichi eenyudha? Iyesuusidha. Ana isin hubattu, ani immoo birmaduun isin baasaa jechuusaati. Isiniif haa galu dubbiin ergaan as keessa jiru. Dubbii koo yoo dhageessan ana hubattu. Dhugicha hubattuudha. Dubbii koo yoo dhageessani maal taatuudha? Dubbii kootti yoo jiraattan, dubbii koo kanatti qabamtan yoo jiraattan bartoota koo taatu. Bartoota koo yoo taatan immooyyuu dhugaa hubattu. Dhugaan isa kam akka ta'e hin hubattu. Dhugaan isa kam akka ta'e gaafa hubattan immoo dhugaan sun immooyyuu birmaduu isin baasaadha. Dhugaan eenyudha? Gooftaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Isatti qabamnee gaafa jiraannu isa baranna. Gaafa isa baranne inni birmaduu nu baasaa jechuudha. Birmadummaa kan nuuf kennu Yesuus Kiristoosidha malee jireenya nuti jiraannu miti. Nama birmaduu bayetu jireenya dhugaa jiraachuu danda'a. Nama birmaduu bayetu qulqullummaatti jiraachuu danda'a. Yesuus Kiristoos birmaduu nu baaseera. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Galaatiyaa 5:1 irratti Yesuus Kiristoos birmaduu isin baaseera. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qababinaa jedha. Kana jechuun erga birmaduu bayee namni tokko jireenya nama birmaduu bayee jiraachuu qaba jechuudha. Qulqullummaan jiraachuu qaba jechuudha. Osoo hin amanin gooftaa osoo hin qabaatin qulqullummaan kan jiraatu yoo ta'e. Hannarraa fagaatee, sobarraa fagaatee, sagaagalarraa fagaatee, inumaa gadaamii galee akka warra keenyaa jechuudha. Gadaamitti galee wanta hunduma jalaa dhokate fayyinan argatu. Birmaduun bahu. Birmaduu bahuun immoo Yesuus Kiristoosiin beekuu fi beekuu dhabuu jidduudha. Yesuus Kiristoosiin yoo beekne birmaduu baana. Hin beeknu taanaan birmaduu hin baanu. Karaan ittiin birmaduu ba'ani dubbii Waaqayyootti qabamanii jiraachuu. Dubbii Waaqayyootti qabamne erga jiraannee booda dhugicha hin hubanna. Dhugichi immoo Yesuusidha. Yesuusin erga hubanne waa'een isaa erga nuu galee immoo inni immoo maal godhaa? Birmaduu nu baasaa jechuudha. Isatu birmaduu nu baasa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Sagalee Waaqayyoo duukaa buunee sirriitti ilaaluu qabna. Maal jedhaa sagaleen kuni? Maaliif barraa'e? Eenyudhaaf barraa'e? Akkamitti barraa'e? Yoom barraa'e? Yihuudoonni kun kan isaaniif barraa'e kun ergaan kun kan isaaniif barraa'e yeroo sanatti asitti Yesuusitti amanamuu barbaadu. Yesuus faana deemuu barbaadu. Seera muka isaaniis immoo seera abbaa isaaniis immoo duukaa bu'uu hin barbaadu. Ani ijoollee Abrahaamii ofiin jedhu. Ijoollee Abrahaam jechuudhaan dhaadachuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'amu. Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'ama. Yesuus Kiristoos mucaa Waaqayyoo nu gochuudhaaf dhufe. Nuti immoo yoo ammayyoo isatti riqamna mucaa Abrahaam taanee jiraachuu barbaadna. Seera eegnee jiraachuu barbaadna. Seerri immoo gara jireenyaatti nama hin fidu. Seerri du'a faradadha macaafni qulqulluuni. Seerri jireenyaan faradu du'a namatti farada, du'a namatti murteessa. Namni seeraan fayyuu dadhabee jennaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe. Warri waa'een Yesuus Kiristoos xiqqoo isaanii ifee Yesuusitti amanan immoo seeras raawwachuu barbaadu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Lakkoofsa 31 kana fi 32 kana isa amma laalle jechuudha. Gara keenyatti firoomsinume. Yihuudoota yeroo sanaadhaaf akka barraa'etti amma immoo warra amma amanneef mee ofitti firoomsinu. Ishi Yesuus duukaa buunee jirra jenna. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Barattoota Yesuus taanee jirra jenna. Garuu aadaa keenya hin dhiifne. Garuu sirna ittiin bulmaata abboonni keenya dur ittiin bulan hin dhiifne. Aadaa qabna. Aadaa mataa keenya danda'e. Akka gosa keenyatti.
akka naannoo keenyatti aadaa qabna. Aadaa keenya immoo osoo hin dhiisin, eenyummaa keenya moofaa sana osoo hin dhiisin, namummaa keenya isa duraanii sana osoo hin dhiisin, ani bartuu Yesuusii jenna. Yesuusin hin jaalannaa hin waaqeffannaa. Yesuus malee dhugaan karaan hin jiru jenna. Garuu immoo osoo kanuma jennu osuma kanuma haasofnu immoo waa'ee abboota keenya, aadaa abbaa keenya, sirna abbaan keenya geggeeffatu, malkaatti ba'u, tulluutti ba'u, har'a iyyuu nu keessa jira. Aadaa ofiitiin ba'uun gosaan wal qooduun har'a iyyuu nu keessa jira. Nuti dhugumaan dubbii gooftaatti qabamnee jiraanneerraa, dhugicha immoo hubanneerraa, dhugichi immoo birmaduu nu baasee jira gaafa jenne birmaduun baane jechuudha. Warri kana goonu yoo jiran, warri ammayyuus itti rirriiqannu yoo jiraanne, aadaa keenyatti, jireenya keenya warra keenyatti yookaan immoo amala durii abboota keenyatti kan rirriiqannu yoo jiraanne, ammayyuu kan goonu yoo jiraanne, ammayyuu malkaa kan baanu yoo ta'e, ammayyuu tulluutti kan baanu yoo ta'e maal hin taane jechuudha. Dhugichi nuuf hin galle jechuudha. Dhugichi nuuf hin galle. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ammayyuu kan qalannu yoo ta'e, ammayyuu kan falannu yoo ta'e, ammayyuu kan gumaa nyaannu yoo ta'e, ammayyuu sanyiidhaan kan wal qoodnu yoo ta'e, dhugichi nuuf hin galle jechuudha. Kanaaf bartoota gooftaa ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf ijoollee waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf sagaleen kun nuun jechaa jira. Nutti dubbachaa jira jechaa jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Sagalee waaqayyoo lallabuu bichaa miti, ofii wajjin walitti firoomsudha. Haasa'uu bichaa miti, ani hoo jennee keessatti of ilaaluudha. Yuudoonni yeroo kanatti amananii jiran kun hin amannee miti, Yesuusitti amananii jiru. Garuu maal hin dhiisne? Seera abbaa isaanii hin dhiisne, muka abbaa isaanii hin dhiisne, aadaa isaanii hin dhiifne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sanyii wal qooduu hin dhiisne. Samaariyaa baqatu sun warri Yihuudoota. Warra Samaariyaa ni baqatu. Qodaa isaan nyaatanitti hin nyaatani, kan isaan itti dhuganitti hin dhugan. Warri Yihuudoota, warri Samaariyaa seera qabu. Seera ittiin meeshaa isaanii dhiqan qabu. Akkaataa meeshaa isaanii itti dhiqan, akkaataa yeroo itti waaqeffannaadhaaf dhiyaatan, akkaataa itti dhiyaatan qabu, akkaataa itti dhiqatan qabu, akkaataa itti uffatan qabu. Maal eegaa jiru jechuudha? Seera jechuudha. Seerri kun immoo jireenyatti fidaa hin fidu. Osoo seerri fayyisuu danda'e, osoo seerri jireenya kennuu danda'e, Yesuus dhalachuun hin barbaachisu. Innuun fayyisa waan ta'eef, seerri fayyisaa yoo ta'e, Yesuus dhalachuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf Yihuudoota kanatti Yesuus Kiristoos itti dubbate. Warra isatti amananitti dubbate. Dogongortanii jirtu, natti amanuun keessan gatii hin qabu. Raawwattanii amala keessan moofummaa ofirraa baastanii yoo gattan malee anatti amanuun keessan hiikaa tokko isiniif hin qabu. Ammayyuu seeratti kan bultan yoo ta'e, ammayyuu muka abbaa keessanii kan eegdan yoo ta'e, ammayyuu amala durii san gadi hin dhiisne yoo ta'e, anatti amanuun keessan gatii isiniif hin qabu. Birmaduu hin baatanii, dhugicha biras hin geessanii jedheetti himaa jira jechuudha. Har'a aniifis noo dhuguma dhugaa bira geenyee jirra. Dhuguma waa'een Yesuus nuuf galeera. Dhuguma waa'een Yesuus nuu galeera. Dhuguma aadaa keenya keessaa baaneerra. Afaan keenya keessaa baaneerra. Inni dhiichisu ammayyuu dhiichisaara waldaa kiristaanatti galee. Inni sirbu ammayyuu sirbaayira waldaa kiristaanatti galee. Inni malkaaf tulluutti ba'u ammayyuu bahaa jira. Inni aadaa wal qoodu ammayyuu qoodaa jira. Inni naannoo wal qoodu ammayyuu wal qoodaa jira. Dhuguma Yesuus nu galeera. Nuuf hin galle, dhugaan nuuf hin galle. Dhugaan osoo nu galeera birmaduu baaneerra. Biyyi keenya birmaduu ba'uu kan dadhabe. Jireenyi keenya birmaduu ba'uu kan dadhabe. Kanaafidha. Birmaduu ba'uu barbaaddu dhugaa duukaa bu'aa. Haaleluyyaa. Birmaduu ba'uu barbaaddan dubbii Waaqayyootti qabamaa jiraadha. Gaafa san dhugaa hin barattu. Dhugaan immoo Yesuus Kiristoosidha. Inni immoo birmaduus hin baasa. Haaleluyyaa. Lakkoofsa 34 tarkaanfanna. Lakkoofsa 33. Lakkoofsa 33 tarkaanfanna. Lakkoofsa 33 akkas jedha. Isaan immoo deebisanii galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isaan immoo deebisanii fi nuyi sanyii Abrahaami. Nuyi nama tokkoof iyyuu takka garba hin taane. Attamitti isin warra birmaduu ba'anii taatu jettare jedhanii Yesuusin gaafii gaafatan. Eenyutu gaafata? Yihuudoota. Yihuudoota warra seera Muuseetti bulan.
ijoollee Abrahaam warra ofiin jedhan ijoollee Abrahaam ta'uudhaaf immoo dhagna warra qabatan dhagna qabachuudhaan ijoollee Abrahaam warra ta'an dhagna qabachuudhaan nuti mucaa Waaqayyooti warra ofiin jedhan mucaa Waaqayyoo kan ta'an mucaa Waaqayyooti warra ofiin jedhanii akka mucaa Waaqayyooti warra of ilaalan Yihudoota warra seera Museetti bulan isaantu Yesuusin gaafii gaafata maal jedhanii gaafii gaafatu maal dubbatan maal ittiin jedhani galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf Yesuus inni guddaadha nuti ijoollee Abrahaamii dhagna qabachuudhaan sanyii Abrahaam warra taane mucaa Waaqayyo warra taane warra kakuun nuuf galame warra waadaa nuuf galameedha jedhanii Yesuusitti falman Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u itti falman Yesuus nuti sanyii filatamaadha nuti sanyii addaati nuti qoomoo addaati nuti bar Yihudoota nuti bar mucaa Waaqayyooti jechuu isaaniiti baay'ee nama dhiqa akkamitti akkana nuun jetta jedhanii kana jechuun maal jechuudha nuti qulqulloota gosa isaanii ol kaasanii mul'isu aadaa isaanii ol kaasanii mul'isu seera isaanii ol kaasanii mul'isu isaan kan ga'u hin jiru isaan qulqulloota Yesuus garuu akkasitti hin jedhe lakkoofsa 34 kana irratti Yesuus dhuguma isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti nuti mucaa Waaqayyoo ofiin jedhu garuu maal hojjetu cubbuu hojjetu garuu hin sobu hinatu wal qoodu nama warra Samaariyaa ta'anii hin jibbu gosa biraa warra ta'anii hin ari'atu hin tuffatu isaan bichaadha mucaa Waaqayyoo isaan bichaadha warri Waaqa beeku akka amma fidii ofitti akka pheenxee ammaa jechuudha isaan bichaadha namni Waaqa beeku isaan bichaadha warri dubbii beeku abeet isaan bichaadha warri sagalee Waaqayyoo beeku sagalee Waaqayyoo beekuun dubbii Waaqayyoo beekuun gaamiiti itti jiraachuudha pheenxeen bara kana xiqsii mul'ata seera uumamaatii jalqabee haga mul'ataatti sii baasa keessa isaan jiru arrabarra jirti malee ittiin jiraanne galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf itti jiraadhu cubbuu hojjetu xiqsii beekuu bichaan dubbii Waaqayyoo beekuu bichaan gaamiti dubbii Waaqayyootu jiraachuudha soba hata sagaagala nama macha maqaa nama balleessa nama qooda seera abbaa ofiitiin muka abbaa ofiitti bula malkaabaa tulluutti bu'a wantoota kana hunda duukaa bu'a waan Waaqayyoon jaalanne wanta baay'ee hojjechaa cubbuu meeqa lallaaqatiin ani mucaa Waaqayyooti ofiin jechuun hin danda'amu Yesuus akkasittiin jedhe nuyi mucaa Waaqayyooti jedhanii warra of tuulan nuti garbaa miti warra ofiin jedhan garbicha cubbuuti keessayyuu garbummaa keessayyuu garbicha cubbuuti garbicha namaa sootaatanii wayya ture kan cubbuutu isin bitate garba cubbuuti isinii cubbuun isin irratti moo'eera cubbuun isin biteera jedhee Yihudoota warra isatti amananitti Yesuus Kiristoos itti dubbate ammayyuu cubbuu keessaa hin baane galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu ilmichi garuu yoom iyyuu taanaan abbaa isaatti hin lakkaawwama agartanii garbichi yoo kamuyyuu mucaa Waaqayyoo keessa ijoollee Waaqayyootti waamamu garbichi garbicha namni tokko mana tokko keessatti qacaramee kan jiru yoo ta'e qacaramaa mana sanaati yookaan garbicha mana sanaadha ijoolleentu jira achi keessa mana san keessa abbaa isa qacarate suni ijoollee qaba isa sanaani mucaa koo jedhee isa yaamu yookamuu inni maalidha qacaramee nama hojjetuudha yookaan immoo nama garbaadha
Jarri kuni garuu warri kan abbaa sanaa ta'an garuu ilma jedhamanii yoo kamuu ni waamamu. Har'a baay'een isaanii ani mucaa Waaqayyooti ofiin jedhu garuu garbicha cubbuuti. Mucaa Waaqayyoo immoo garba cubbuu miti. Namni garba cubbuu ta'e mucaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Ijoollee Waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Kanaaf cubbuu keenya keessaa raawwannee ba'uu qabna. Hojii biyya lafaa kana keessaa raawwannee ba'uu qabna. Gocha biyya siistema biyya lafaa kana keessaa raawwannee ba'uu qabna. Ani kan Yesuus jedhamu ofii faashina duukaa bu'a. Marrakkoo qabeedha. Yesuus keessa namaa beeka malee ala namaarraa dhimma hin qabu jedha. Sagalee Waaqayyoo immoo gooftaan dhagna kanaaf hin yaadaadha. Gooftichi dhagna namaa kanaaf hin yaadaadha sagalee Waaqayyoo. Ilmi namaa immoo maal jedha? Waaqayyo Waaqa keessatti malee dhagna keenyarraa dhimma hin qabu jedhu. Hafuura keenyatu Waaqayyoon beeka, dhagni keenya baqa. Kanaaf barumsa soba ta'e dubbii Waaqayyoo kan hin taane amma sagalee kanaaf dabagalaa amma lallabaa jiru kana waan biraa jechisiisuu hin danda'a. Amma sonne faallessee tajaajiluu barbaade jal'isee son tajaajiluu barbaade gara ofii kootii barbaadeetti son jal'isuu barbaade hin danda'ama. Garuu jireenya of keessaa hin qabu gaafsan. Jireenyan ta'u namaaf akka ta'utti garuu yoo tajaajillee namoota gara fayyinaatti fida. Namoota gara dhugaatti fida. Jal'isanii namoonni amma kutaa kana namoonni biraa kallattii biraatiin jal'isee waan biraa barsiisuu danda'a. Garuu macaafichi kan jedhu kana malee kana miti. Waan macaafichi hin jenne giddimaan jechisiisuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Isin maalidha jedheen Yesuus garba cubbuuti. Garbicha keessa garba namaa osoo hin taane garba cubbuuti isin. Garbichi yoo kamuu ilmaa miti. Garbicha malee. Waanuma agarre duukaa buunee, waanuma agarre nyaannee, waanuma agarre uffannee ani mucaa Yesuus jechuun hin danda'amu. Isinittan hima dhaggeeffadhaa. Of hin goyyoomsina. Jireenya dhabina. Hin dhabina. Hin dhabina. Isin kan barbaadan yeroo baay'ee hin burraaqxanu taalta achi gaataa as bitaasanii. Kun eessayyuu sin geessu. Sittan hima. Kun eessayyuu sin geessu. Eessayyuu sin geessu. Burraalta as baataa suni. Maskootirraan baataa suni. Eessayyuu sin geessu. Sittan hima. Kiniini koosoo beektu. Irra shidha baay'ee mi'oofti. Yoo afaan godhattu. Xiqqoo ishee afaan keessa osoo tursiistanii dhamdhamni mi'aa suni yommuu irraa dhume deebistee nama aqqisiisti. Hin hadhoofti akka malee waan ta'eef. Gubbaarra akka liqimsamuudhaaf toluuf gubbaarra maalitti dibanii waan mi'aawutti dibanii fidan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Sobanii warra isin attaallalan. Sobanii karameellaa warra isin afoo qaban duukaa fiddanii jireenya keessan hin balleessinaa. Deebi'aa. Jiraadhaa mana Waaqayyoo keessatti. Jiraadhaa Waaqayyoo sagalee isaatiif jiraadhaa. Sagalee isaatiif yoo jiraattan maal taatudha? Bartoota isaa taatu. Bartoota isaa yoo taatan gooftaa yookaan dhugicha hin hubattu. Dhugicha yoo hubattan dhugichi immoo maal sin godhaa? Birmaduu sin baasa. Kutaan kun kan jedhu kana. Amma namni biraa immoo kutaa kana kaasee waan biraa haasa'uu danda'a. Waaqayyo nu haa oolchu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kana jedha sagalee Waaqayyoodha. Dhugaan birmaduu nama baasa. Dhugaan immoo eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus birmaduu sin baasa. Dubbii isaatti qabamtanii yoo jiraattan isa barattu. Bartoota isaa taatanii isa barattu. Eega isa barattan inni immoo birmaduu sin baasa. Lakkoofsa 34. Kana irratti Yesuus dhuguma isinitti hima. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Lakkoofsa 35. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaawamu. Ilmichi garuu yoom iyyuu maatii abbaa isaatti hin lakkaawama. Ilmichi yoo birmaduu isin hin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Eenyu yoo birmaduu isin baase?
Ilmichi yoo birmaduu sin baase si warra birmaduu baatanidha. Ilmichi birmaduu sin hin baafne taananii isin garboota jechuudha. Ilmichi eenyudha? Iyesus Kiristoos. Iyesus Kiristoos birmaduu yoo sin baase malee isin warra birmaduu baatan miti. Anatti yoo amantan malee, yoo anaan beektan malee, ana dhugaa yoo beektaniin alatti, anatti yoo qabamtanii jiraattan alatti birmadummaa argachuu gonkumaa hin dandeessanii. Musee qabna jettanii birmaduu ba'uu hin dandeessanii. Abrahaamin qabna jettanii birmaduu ba'uu hin dandeessanii. Torbaanitti yeroo lama soomuudhaan waan lafarratti galfattan irraa immoo 10 keessaa tokko kennuudhaan jireenya bara baraatti galuu hin dandeessanii. Hin danda'amu. Namni birmaduu hin baane yoo kana godhe gatiyyuu hin qabu. Waaqayyoon biratti gatiyyuu hin qabu. Namni birmaduu ba'e immoo kana hin godhu yoo ta'e birmadummaan isaa suni du'aadha. Galalli ulfinni Yesus Kiristoosii dhaabata. Nama birmaduu ba'etu 10 keessaa tokko kenna. Namni birmaduu ba'e jechuudha. Birmaduu baatee obboleessa ko. Birmaduu baatee obboleettii ko. Dhugichi birmaduu si baasee jira. Ilmichi birmaduu si baasee jira. Ilmichatti qabamtanii jirtu moo? Maalitti qabamtanii jirtu? Moo ilmicha cinaatti waan biraa qabattanii jirtu? Namoonni tokko tokko waan tokko tokko ilmicha cinaatti baatanii deemu. Ilmicha cinaatti waan biraa baatanii hin deemina. Iyesus qofti gahaadha. Iyesus qofti gahaadha. Inni qofti gahaadha. Iyesusiif galanni guddaanaadha. Isaatti dubbii isaatti qamamaa jiraadha. Dubbiin isaa isin jiraachisa. Dubbiin isaa akkasin isa beektan sin godha. Dubbiin isaa akkasin isa barattan sin godha. Isa gaafa barattan immoo inni immoo birmaduu sin baasa. Birmaduu kan nu baasuu danda'u Iyesus bichaadha. Kanaaf ilaallachuutu nurra jira. Ilaallachuun nurra jira. Lakkoofsa 36 irratti ilmichi birmaduu yoo sin baase malee egaa isin warra birmaduu baataniimi. Ilmichi birmaduu yoo sin baase isin warra birmaduu baatanidha. Yoo ilmichi sin baase. Iyesus birmaduu yoo sin baase malee isin nu ilmaan akkasiiti jechuudhaan dhaadachuudhaani hin danda'amu. Dhaadannaadhaanii miti. Kiristinaan dhaadannaa miti obboleessa ko. Haleluuyaa jechuudhaan mi qofa miti. Kiristinaan jireenya nama gaafata. Maalitti dubbii waaqayyootti jiraachuu nama gaafata. Dubbii waaqayyootti qabamne yoo jiraanne maal beekna? Dhugicha beekna. Dhugicha gaafa beekne dhugichi immoo maal godha? Birmaduu nu baasa ilmichi jechuudha. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani nan beekaa jedheen Yesus. Ani beeka. Haa ta'uyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhatiniifi ana ajjeesuu barbaaddu. Yuudootaani maal jechaanii jira? Natti amantan malee dubbiin koo isin keessatti hundee hin godhanne. Dubbiin koo isin keessatti hin qabanne, lafa hin qabanne isin keessatti dubbichi. Hundee hin godhanne isin keessatti dubbichi. Dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhanneefi isinumatu deebisee na ajjeesa. Yuudaan bar dabarsee deebisee tan gurgurate gooftarraa nama barateedha. Garuu maal hin taane ittiin jiraannedha. Isa baratetti hin jiraanne, isatti qabametti hin jiraanne dabarsee goofticha maal godhe? Hin kenne, hin gurgure. Hin ajjeese. Har'a meeqaa keessantu gooftaa Yesus Kiristoosin dabarsee kennaa jira? Har'a meeqaa keessantu Yesuusin gurgurachaa oola? Yoom gurguranne jechuu dandeessu? Yoom gurguranne jechuu dandeessu? Gaafa warra namanne wajjin gaa'ila uumattu, namanne tokko wajjin gaafa gaa'ila uumattu, ishee namanne tokko gaafa wajjin gaa'ila uumattu Yesuusin gurguratteerta. Ifaaf dukkana ka? Ifa keessaa baatee dukkanaa walitti makamte jechuudha. Gaafa malkaaf tulluutti baatu Yesuusin gurguratteerta. Gaafa qomoo kee ol kaastee qomoo biraa gadi deebistu Yesuusin gurguratteerta. Gaafa afaan biraa ol kaaftee afaan biraa gadi deebiste afaan kee immoo ol kaastu Yesuusin gurguratteerta. Gurguraa ooltu guyyaadhaa gara guyyaatti dhaggeeffadhaa. Birri mata xiqqootti gurgurachaa ooltu.
Wama gatiin qabnetti gurgurachaa ooltu. Wama herregan qabnetti gurgurachaa ooltu. Wama gatii isiniif hin baafnetti Yesuusin gurguraa ooltu. Dhaggeeffadhaa warra Yesuusitti amantan. Gurgurachaa ooltu. Ammatu aadaa koo jetta, ammatu afaan koo jetta, ammatu biyya koo jetta. Biyyi kee kamii? Biyyi kee kaminni? Kami biyyi kee? Itoophiyaadha? Oromiyaadha? Biyyi kee kaminni? Eessa biyyi kee? Ameerikaadha? Saudi Arabiyaadha? Eessa biyyi kee? Eessa? Suudiidha biyyi kee? Eessa iddoon kee? Biyyi kee eessa? Biyyi warra amantoota Yerusaalem ishee haaraa, ardii haaraa, samii haaraadha. Inni moofaan kun hundumtu hin darbaa jedha macaafni qulqulluun. Samii moofaan amma mul'ate kun, ardii moofaan amma mul'ate kun hundisaa darbuuf jira. Amantus amanuu baattus dhaga'i. Kun ta'uusaa wanta nolledha. Dubbiin Waaqayyoo amanamaadha. Samiin kunis hin darba, ardiin kunis hin darba. Ardii haaraa, samii haaraatu nu eeggata. Yerusaalem isheen haaraan nu eeggatti achi galla nuti. Biyyi keenya achi. Biyyi keenya bara bara achi. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kun biyya keenya miti. Biyya hambaa irratti waliin nyaatina. Biyya boru baddu irratti waliin fixina. Yesuusin gatii salphaatti hin gurguratina. Gatii waa hin baafnetti, wanta gatii hin qabnetti Yesuusin gurguraan oolina. Isin biyya kanaafuyyuu, biyya wal nyaattu kanaafuyyuu fakkeenya isin. Biyya wal nyaattu kanaafuyyuu furmaata ta'uu dandeessu isin. Walitti araarsuu dandeessu warra biyya lafaa kanarratti wal nyaatu. Boru bee hin deemtaa hawwatteeni. Dhugaadha jedha. Boru bee gattanii biraa deemtu waan kana jettee gaafati gorsitu gaafati barsiistu. Lakkaawwama boru darbufanii obboleessa kootiin wal lolaa jira jedheeti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u itti dhiisa. Har'a garuu Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Yoo nuti kan waliin taane hadheeffannu ta'e nuti warri biyya qabnus biyya hambaa keessatti kan nama hadheessinu yoo ta'e kamtu kami? Kamtu kam jalaa galare? Ofaa ilaallu. Ofaa ilaallu. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beekaa ta'uyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhanneef na ajjeesuu barbaaddu. Ani isan abbaa koo irraa argeen dubbadhaa isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hin hojjettu isaan hin jedhi. Kana jechuun isa Abrahaam irraa dhageessan jechuu isaa miti Yesuus kutaa kana keessatti. Dhageeffadhaa dubbitan. Isin isa abbaa keessa irraa dhageessani, abbaa keessa irraa dhageessan gaafa jedhu jalqaba irratti gara olitti Yesuus waan dubbate qaba. Isin maal jedheeni? Garba cubbuuti jedheen. Namni garba cubbuu ta'e ilma Abrahaam miti. Jarri kuni baanii jiru. Abrahaam jalaayyuu baanii jiru. Ijoollee Abrahaam ofiin jedhu malee maal ta'anii jiru? Garba cubbuu ta'anii jiru. Namni garba cubbuu ta'e immoo mucaa seexanaati. Kan argachuu yoo barbaadan kutuma kana lakkoofsa 44 dhaqaa. Isin kan abbaa isa tokkooti. Isa kan seexanaati. Kajeella hamaa isa kan abbaa keessanii hin gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabe inni sun nama ajjeesaa waan tureef dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irraa waan dhabameef inni soba abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru in dubbataa jedha. Kanaaf isin isa abbaa keessaniiti yoo gaafa jedhu isin kan Abrahaamiti jechaan hin jiru. Isin kan Abrahaamiti jechaan hin jiru. Abrahaam jireenya akkamii akka inni jiraate beeka waan ta'eef. Abrahaam biyya lafaa kana keessatti gaafa jiraatu jireenya kiristaanummaa jiraatee darbe Abrahaam. Akkamitti jireenya kiristaanummaa jiraatee darbe naan jechuu barbaaddanii guyyaa tokko lafa kanarratti Abrahaam mana soon ijaarratin dukkaana keessa jiraatee darbe. Biyya biraa yaada, biyya biraa hawwaa, biyya tana soon taane biyya biraa hawwaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosin immoo fagootti ilaalee argee galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u nama darbeedha. Lafa kanarratti keessummaa ta'ee nama jiraatedha. Kanaaf kiristaanni lafa kanarratti maalidha? Jireenyi isaa keessummaadha. Keessumminnatii dhufne biyya lafaa kana.
gaaf tokko keessaa deemnan jenne Iyyesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Abrahaam jireenya akkanaa jiraatee darbe. Kanaaf isin kan Abrahaam miti jedheen ittuma qabe itti himee jira. Isin kan seexanaati. Namni cubbuu hojjetu hundumtuu mucaa seexanaati jedha. Ergaa Yohaannis irratti namni cubbuu hojjetu hundinuu mucaa seexanaati jedha. Har'a obboleessa koo obboleettii koo sittani maa dhaggeeffadhu. Cubbuu hojjechaa jirta yoo ta'e ati mucaa seexanaati. Irra siif hin qaboon sittani maa maaliif wajjin jireenyatti galuu barbaadamaa ta'e. Wal qabannee jireenyatti galuu barbaadna waan ta'eef. Sittani maa dhaggeeffadhu. Cubbuu hojjechaa jirta yoo ta'e ati mucaa seexanaati. Bayi keessa. Mandara cubbuu keessaa bayi. Hojii cubbuu keessaa bayi Kiristoosiif jiraadhu. Iyyesuus si barbaada. Baay'ee si jaalata. Anis baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Ergaa koo xumureera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Iyyesuus inni guddaadha. Sagalee kana keessan Waaqayyo nutti dubbateera, nu barsiiseera, nu gorseera, nu ifateera, nu sirreesseera. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee dhageessan kanatti akka jiraattaniif ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Dubbii dhageessan kanatti akka jiraattaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kanaaf dhugaan birmaduu sin baasa. Hanuun jedhe. Maaltu birmaduu sin baasa? Dhugaan birmaduu sin baasa. Jennaani nu warra birmaduudha jennaan lakki birmaduu baatanii jirtanii isin garba cubbuuti jedheen. Namni garba cubbuu ta'e immoo mucaa Waaqayyoo osoo hin taane mucaa seexanaati. Kanaaf isin kan koo miti, kan abbaa koos miti, kan seexanaa waan taataniif yookaan immoo kan Abrahaamis miti. Abrahaam jireenya dhugaa akka inni jiraate darbe Waaqayyoo isa beeka waan ta'eef. Abrahaam ol ba'ee akka inni iddoo taa'e. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoodhaaf haa ta'u. Iddoo isaan malutti akka gale biyya dheebota sanattis akka inni gale macaafni qulqulluu waan dhugaa ba'uufidha. Ani isin har'a jireenya akkamii jiraachaa jirra? Dhaabannee ofaa ilaallu. Haa deebinu. Yaada garaa keenya haa geeddarannu. Gooftaa kanaaf haa jiraannu. Deebitanii yaada garaa keessanii geeddarattanii akka dubbiin kun jedhutti jireenya keessan sirreeffattanii dubbii Waaqayyoo isa jiraataa ta'e isa humna hojjetuuf keessaa qabu kana itti qabamtanii jiraattanii bartoota gooftaa akka taatan bartoota gooftaa erga taatan immoo goofticha akka beektan goofticha erga beektan immoo gooftichi birmaduu waan sin baasuuf kanaaf ga'ee keessan baa yoo dubbii kootti jiraattan jedha sagalee Waaqayyoo yoo dubbii kootti jiraattan yoo jiraattanii fi yoo jiraachuu baattan yoo jiraanne dhugaan birmaduu nu baasa hin jiraannu yoo ta'e immoo dhugaan birmaduu nu baasu birmadummaan hin argamu garbummaa cubbuu jalatti duune kan seexanaa taane ibiddi bara baraa nu eeggataa jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu barri keessaniif jireenyi keessan kan eebbifamee haa ta'u eebbifama guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja akka sin jaaladhu sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Sagalee Waaqayyoo isa dhageessanitti jiraachuu akka dandeessan itti qabamtanii isatti jiraattanii bartoota gooftaa ta'uu akka dandeessaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Inni kana jibbee immoo macca afura dukkana hojiin isaa hundi jireenya keessan keessaa haa xaragamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Birmadummaa argattanitti cabaadhaa. Itti jabaadhaa itti qabamaa jiraadhaa. Gooftaan isin haa gargaaru. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan isin haa eebbisu. Obboleessa keessa